Siyaaga wergaan koo hunda hilmaan namaa namni islaama ta'uu nama filatamaa filmaata harka baaseen shumne ilmi namaa inni namni shume namumaan shaaramaa nama rabbiin shumee mootiin ardiibsamaa quraanaan nu filate amantii islaamaa. Hindaganne kabajamoo daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya jidduu jirtanitti isin haa qaqqabu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Waa malee dubbii hangas guddoo tana hin kaafne oduu ajaa'ibaa tan simannaa gaafa rasuulli Madiinaa galan fakkaattu tan jilli daawaa Dr. Qamar Huseeniin durfamu Arsii Lixaa Aanaa Siraaroo magaalaa Roobbiitti simataman isinitti himuufi. Jilli Ustaaz Qamar Huseeniin durfamu godina Arsii Lixaa Aanaa Siraaroo magaalaa Roobbiitti daawaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koottaa gara islaamummaatti nagaa baatu qixaata rabbii jalaa jechuun warra islaamummaa hin qabne jidduu dhaabbatanii islaamummaa qabsiisaa turan. Daawaan biyyoota gaggeessuun namni beekaman Dr. Qamar Huseen yeroo jila isaanii waliin gara Roobbiitti dhiyaatan simannaan addaa kan gaafa simannaa rasuulaa nama yaadachiisu isaaniif taasifamee jira. Akkuma beekamu Ustaaz Qamar Huseen nama daawaa yeroo dheeraa gaggeessaa turanii fi kitaabota hedduu maxxansuu fi hiikuudhaan kitaabota dhaloota barsiisan akkaan barbaadamaa kan tahan gumaachaniiru. Kitaabota isaanii keessaa Sheekichaa fi Qeesicha, Paaspoortii Akiraa, Bishaan Zamzamii fi Gaafii Deebii kan kana fakkaatan kitaabota hedduu barreessaniiru. Akkuma isiniif himuuf yaaletti daawaan Ustaaz Qamar ittiin beekaman Quraanaaf macaafa kiristaanaa wal bira qabuun sagaleedhaanis hojjetaniiru. Kaasetta CD fi DVDdhaan akka daawaan islaamummaa galma gahuuf akka ergaan islaamaa manaa fi nama mara dhaqqabu taasisanii jiru. Kaasetta hojjetan keessaa hedduu Oromoo fi amantii, addummaa islaamaa fi Iyesuus dhuguma waaqaa fi kanneen biroos dhaggeeffatamanii jiru. Ustaaz Qamar Huseen nama daawaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaggeessuun beekaman daawaa isaanii kanaan namoonni karaa islaamummaatti dhufan kumaatama akka tahan ni beekama. Rabbiin isaan irraa haa jaallatu, umrii isaanii haa dheeressu. Namni gaachana islaamaa ta'uun murtaddii fi kufrii afoo dhaabbachuun islaamataa ol qabuun beekamanidha. Leencichi